jira. Roozan tuni isiin tuni maal inni isiin tuni nama moo maali? Intalli tuni yeroo hunda maaliif dhiiraaf kirooriksii dhuti? Gizee kaan kirooriksiidha, gizee kaan kiniinidha. Bakka garuu wanni rabbiin isii baraaree yoonaan isii eege barakiinan biyya keenyatii fi barakiinan biyya namaa garaagarummaa qaba. Isin hima namni barakiinan biyya keenya haylii hamma biyyaan baasan hin qabu. Garuu roozan tuni yeroo hunda dhiiraaf jettee lubbuu ishee maa taphatti? Dhiira dubartii 3-4 fuudhu tokkoffaa Saayidoof lubbuu isii baaftee lammaffaa ammallee deebitee Mustafaaf lubbuu isii baafte. Mustafaan si jammar otoo isii jaallatee oolee bulee isii waan bakka hedduu takka yaani gurbaan suni ani Allah faalam yeroo hunda jechaan isii tuqaa viidiyoo keessatti isimmaan tuni maal inni isimmaan tuni ani beeku. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii hordoftoota kabajamtoota kiyya. Wanni roozan keessa jirtu akka baay'ee dhukkubaa jira jedha. Rabbiin isii haa baraaru, rabbiin isii haa fayyisu jedha. Wallaahi waan biraan jennu nuti eenyumaayyuu namni du'aan isiin barbaadu. Inni lammataa biyya kana keessatti gaafa nuti dhaqnee gaafannaa roozan eessa jirti ani hiriyaa isii gaafatan. Hiriyaan isii nama cufti. Namni gaafa feemasii tokko biyya kanatti dubbisee akka waan namni sun isa caalaa feemas faamasu agartanii akkasitti fakkaata. Biyyi keenya kun hedduu wal waan namitiin beeytani. Dhaqee gaafadhaa rakkoosa roozaa naa ergi yookiin rakkoosa isii hiriyoota isii bira jirtu naa ergi yana hiriyaan isii jechuudha. Na jalaa callifte. Wallaahi asiin durallee gaafan gaafadhe na jalaa callifte waa'ee roozaa irratti. Ani asuma gabaabatti walumaa galatti namni du'aa waliin jaalatu nuti hundinuu hordoftoonni isii hin jaalanne. Intalli tun immoo sirriitti lubbuu ofiititti qabatte, sirriitti lubbuu ofiititti qooste. Dhiiraa jettee lubbuu ofiititti taphatte. Dhiiraaf lubbuu baasuu jechuun wallaahi mee kaleessa amma odoo lubbuun isii dabarte gaafa sawwaan kana dhuude torbaaniif deemte miti intalli kun. Otugaasa baqa buliishan wallaahi buliishan irra namni siin ba'u biyya kanatti buliishan hay TikTok illee YouTube illee buliishan hay jennaan miti yoo yaadattan. Hayati mucattii gaazedhaan Yamanii keessatti duute hiriyaa isii taate hin beektan Hayati jechuudha. Waggaa sadaffaa maali Hayatan erga duute. Yeroo muraasaaf dhiyyaa turre malee ilmaan isiitu maal keessa jirti jennee namni hagarqaatetti yaadatee jira yoo haadha isii taate malee. Ijoolleen Hayati lamatu Yamanii keessa jira. Hayati gaafsa lubbuun isii darbite. Roozan illee gaafa ofii isiiti rabbillee isillee subar waan biraa dhiisa namni lubbuu ofii baase rabbillee hin araaramuuf. Namnu yummootuyyuu itti gammadama. Nama lubbuu ofii baate ilma islaamaa tokko ta'ee lubbuu ofii baasuun dhugaa rabbii isiniin jedha. Dhugaa isiniin jedha. Gaafa kaantuun illee gabbaate gurbaadhaaf iyyaa turte ani lubbuu kiyya baasa ani si malee jira. Isi qoyisi jamma dhalaan kun dhalaa yuutuubii kun ani kana dhibu. Dirqama dhiiraaf lubbuu baasuu qabdani dirqama lubbuu baaftee fi siyyaa asii darbitee barka biraa fuudha. Mustafaa majruuni keessa jiru laale. Tarati waa kaleessa dubbatee viidiyoo wayii dubbatee dagadhiise na fakka dubbatee ture yaa jamaa akkiya. Hamma na dhiirri beekuu qabdi. Ani bakka akkas qaaroo birooza jechaani turre hin gowwoomin jechaani turre. Nama xilaata meeqa qabdi? Adawii meeqatu isii daawwata? Meeqa kamtu isii jaallata? Meeqa kamtu isii jibba? Kana beekuu qabna barnuti ijoolleen keenya warra jalaa daawwataa kana tuffatan malee hamma daawwattoonni beekan kan YouTube hojjetan sun hin beekan. Maaliif isaan nuti warroonni koomantii kun karaa sirris karaa badas yani namoonni tokko badaa keessa jira tokko gaarii keessa jira. Gaarii sii barreessatu jira kaasii arrabsanii sii barreessantu jira. Kanaafuyyuu lubbuu keessan dhiiraa jettanii hin baasina. An akka booni sanitti maal jette Rooza maal jette ilmaayyuu maal jette Rooza maatiin kiyya gumaa haa nyaatu. Maatiin kee wallaahi gumaa takka nyaatu. Yoo saraahaa dubbanne yoo haqa dubbanne haqeeqatti yoo dubbanne ati ofii keetii dhuudee malee fakkeenyaaf ani yoo ofii kiyya kiroorkisii kana dhugee du'e. Maatiin Roozaa gumaa nyaatu hin jiru. Haa maatiin kiyya nyaatu gumaa jette. Tokkoffaa
dhiira biraa gorii jedhee gurbaan sun kun gorsaa ture. Dhugaa gizee tokko mee isin warri koomentii kun gir jechuu dhiiftanii gaafa jecha Mustafaa laaltanii qaqqabanii ilaalan tafkiin ija qabdiyan. Mustafaan maal jedhe? Mustafaa waan inni jedhe haqa namaa deebisi maaltu si galche birrii Saayidoo kuni wallaalummaa isiiti. Sumayyaa nama ishii dhukkube jette dhufte gaafatte maal keessa jirte hoosan jette namni tokko isin gaafanne duutus du'a isiituun dhufte Sumayyaa isin yaagalo. Lammaffaa immoo daraartuu tana uf jalaa baasi uf jalaa hambisi. Fakkeenyaaf otoo daraartuun jiraachuu baatte Saayidoon jireenya Roozaa keessan galu. Allah hin gala akkamitti gala? Isi yoo Saayidoon hello jedhen sakandii takka bilbila isaa kaasuuf hanga bilbila san kaasuu muddamti. Roozan bilbila Saayidoo kaasuuf sababni maali yoo jettanii Roozan nama Saayidoo jaalata. Nama Saayidoo caalaa Mustafaa caalaa Saayidoo jaalatu Roozan. Dubartiin dhiira jaalattu qabdi dhiira jaalanne qabdi isin hagalo. Hin argata akkaaf akka malettu. Garuu dogongorri mucattiin tun qabdu ka ulfaatu namoota inni gorse kanarra tokkoffaa Saayidoo balaaleffatuu qabdi saffaa isaa qabuu qabdu bilbila isaa of keessaa qabuu qabdi. Ani lakki nama kana duraa wajjin ture duraa biyyaan rakkollee gaddallee waa hundumaa hojii dabarse jettee bultii fi hiri waan biraa dhaabuu qabdi. Bultii isiitu si caala. Yoo qaqqabnee ilaale abbaa fi haadha keetirra bultii keetu si caala. Si hagalu abbaa fi haati akkuma jirtutti ta'ee akkuma gargaartutti ta'ee akkuma jaalatutti ta'ee garuu immoo bultiin kee hunda si caala. Maalirra bultii keetii. Ani immoo dhugaa rabbii dubbadhaa miti dhugaa isin jechuuf wanni gurbaan kun haasa'u hundi gaariidha. Maal jedhe keessatti qaqqabaa laala. Saayidoon kuni ani amma Roozaa caalaa Saayidoo filadhaa jedhe gurbichi. Isin yaagadu maaliif akka jedhee jecha sammaa haasa'ee jechuun keessan hin hafu. Wanni inni haasa'eef intalli tun boruu Saayidootti deebiteedha. Nama kutannoo murannoo hin qabne agartanii nama kutannoof murannoo hin qabne suni bakka amma yoo akkas ta'e amma Roozan tuni homa xiqqishuun fiidee Saayidoo kana bira dhaquu dandeetti. Wal arguu danda'a bakka biraatitti bakka adda addaatitti iddoo waa hedduu jira miti bakka jira miti wal arguu danda'anidha. Intalli tun gurbaa kana obsuu hin dandeettu boruu itti deebiti. Ani amma Roozaa irra Saayidoo filadhachuun isaa suni Saayidoo wanni filateef dhiira hiriyaa isaati. Roozan tuni borullee anama isii jedhee irraa gore isii jedhee goruu danda'u. Miga qaba keessatti ilaala. Murteessan eenyuuni isiidha Roozadha. Murteessan Roozadha. Roozan immoo dhugaa dhibbumaan dhibbatti ofitti taphataa jirti. Akka kiyyatti akkanatti ilaalutti akkanumatti ofitti taphataa jirti. Kuni kana fakkaata nuti wanni isii goonu hin jiru. Rabbi isii haa fayyisu. Gaaf gabbaate fayyitee fuula miidiyaa isiitti deebitee gaafa jettee isin gorsuun keessan har'allee akkuma har'a imimmaan bootanii burullee boofii dandeettanii gorsuu dandeettanii waa rakkoon isii waan namni jedhuun hin dhageettu. Dubartoonni isin lachinu hundumtuu jechuudha hin dhagaan ijjannoo mataa isaanii waa fudhatan waan ta'eef isin galee kanaafuu jechuudha akkuma amma maatiin isii sun hin dhaga'uu jedha abbaan isii suni dhagahuu danda'an akka waan isin itti jirtu gaafa abbaan kee gaafa firri kee gaafa aaniin kee obboleeyyan kee yoo abbaan sun hin dhagayin yoo abbaan hin dhagin obboleeyyan miidiyaa hordofani YouTube isii kana hordofani akkamitti hin dhageenye sila intalli tun maaliif akkana of dalayti gaafa duraa waan keessa darte maatiin kun hin beeka har'allee immoo dalagoo kana yoo dalayte tokkoffaa maatii haadhaaf abbaa isii sanii yaaduu qabdi Roozaa. Haadha jaallattu abbaa jaallattu saniif yaaduu qabdi. Hamma isaa rifatan. Yeroo mataa nama dhukuma haadhaaf abbaan ofii hamma rifatan beekan yaa uummata kiyyaa hin beekan. Nuti haadhallee abballee gaafa sirraa darbe beekta. Dhugaa isaanii jaalala isaan siif qaban har'a sitti dhagamu boru sitti dhagama. Kana jechuudha obboleeyyan kiyyaa obboleettii keenya Roozaa
rabbiin kee isii dhaqqabee isii nuu fayyisee gara miidiyaatti nuu deebisee haa jedhu jennee du'aa goona. Wanni biraa du'aa hin goonu. Wanni biraa kadhataan jirru rabbiin uf beeksisee dhiiruma jala deemtu kana dhiiruma isii jaallatee bultiif naa taate jedhu rabbi isii haa heeru. Maaliif dhiira kana jaallatanii itti heerumurra kan jaallanteetti kan hin jaallannetti heerumutu jaalla. Dhiira si jaallatu itti heerumu. Dhiira si jibbiti. Dhiira amma dhiirri fokkatee kasi jaallatu wayya. Ani bifa qaba, ani malkii qaba jettee dhiira biraa dhiira si jaallatu dhiiftee dhiira si jaallanne jala fiigee si hagalu. Dhiirri ati jaallattu si jaallatu. Dhiirri ati hin jaallanne immoo si jaallata. Senegalee kanaaf namni waa hedduu arge nama yaada qabu nama sammuun bilchaatati nama gudduudha nama yaadu jechuun nama ijoollee amma shabaaba kanaa miti. Isin hagalu wantiin isheen gochaa jirtu rabbiin kiyya mataa isii haa fayyisu jenna. Isiniif immoo barumsa ta'a. Booniin kaleessa viidiyoo waraabdee sababa maaliitiin akka darbite beektanii booniin gurbaan isii dhiise intala duraatitti waan deebi'e. Ani gubaa kana argurra lubbuu kiyya dabarsee boqadhee gaafa jedhe raahaa godhadha jette. Gaafa duutan san eenyutu dhayitan? Gaafa duutan yaa rabbi umrii nu dheeressi jenna malee yaa rabbi umrii nu gabaabsi jenna. Yaa rabbi umrii nu gabaabsi hin jenna. Nyaata dhugii fi salaata keessatti salaata shanan keessatti maal jennee du'aayii kana yaa rabbi imaana nu kenna yaa rabbi umrii nu dheeressi umrii kana maal yaa rabbi ka duraanii caalaa nu dabale jennee kadhannaa bara warreen yaani isiniin gala akkasii malee ani dhiirumaaf jedhe lubbuuti yaa miti qooqan bulu lubbuuti yaa miti dhugaa isiniin jedha bakka haqelee haaseenu na jaallata hin jaalladha na jibba hin jibba Mustafa malee dhiirri biraa hin jiru meeqa miliyeena barka isii jaallatu immoo ka isin kenne kamtu dhiira babbareeda dhiira bakka inni guddaan wantoonni roozaan namoonni roozaa hordofan hedduutu namoota gurguddaatu isii hordofa namoota yaani akkasumatti jechuudha. Kanaaf roozaan abbaa fedhe isii fuudha abbaa fedhe isii dhiisa. Garuu gurbaan kun immoo nama gaariidha daddaftee ooltee bulurra maaltu oolchee isii bulche sargiin isiin godhattu kaamaale saadaan sargii godhatte heerumte halaalfatteetuma heerumte yaani dirqama miti sargii godhachuu beellee ol uffachuu gurbaa gaafa duraa san beellee uffatteetti heerumte akkasum jettee ani waan gabaabaa goote shagooti maaltu ji'a 2-3 isii eege walii galtee dhanne guddaan yeroo jechuun jarri lachuu nama miidiyaatti wanni wannoo barbaadu nama shanjaa isiigaa abbaa isii abbaan isaa halaala qofa wanni dubbiin bubbulte tiruu taatiin jedhan suni akka Roozaa fi Mustafaa kana. Amma alaa kulli haali obboleeyyan kiyya please viidiyoo keenya like godhaa kanama arrabsitan afaan keessan shat itti godhaa ziipii itti godhadhaa adaba godhadhaa adaba horadhaa akhlaaqa jechuun ilmi namaa akhlaaqa irraa bareeda. Akhlaaqa godhadhu akhlaaqa yoo jenne afaan kee yaani mee amma gaafa nama arrabsitu gaafa duutu qabrii ta'e adda gatta aniin tu waasingoon Roozaan tu waasingoon suni waasingoon maa arrabsita kalmaa kee majawaaba harki kee kun maa waan hin taane barreessa warra nama arrabsanii beekan namoonni tokko jechuudha namoonni tokko nama jala fiiganii yoo dandeettii qabaatte yoo waan hojjetu barbaadu yoo gabbee haasaa jette waan namti amma xirr jennee nuti baarru kun nu faayidaa isiniif miidhaadha. Nu barumsa sammuun teena nu bukkatti haasawu fakkeen namni miidiyaa tokko akhlaaqni isaa nama arrabsin nama waan jedhin gabbaatee wanni sirra barbaachisu sirra hojjete waa tokko rakkoon qabu kana warra nama arrabsaniif jedha nama hin arrabsina afaan nama arrabsu akka isin hin baranne Video kia sumarratti dhaabaa video biraatiin amma walitti deebinuti baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa Roozallee rabbiin nu haa fayyisu fuula ifaadha walitti nu haa deebisu yoo argadhe nammallee lakkoofsa heessoo gadhaa garummoo lakkoofsa nama tokko nan beeka garummoo dhalaalis sun badduudha dhalaalis sanan immootu iyyuu walii sodaadha boruma natti bilbiltee xirri kuna gooti waan taateef kana akkasiisan jechuun barbaada obboleeyyan kiyyaa baay'ee sin jaalladha dhugaa hedduu isin kabajaa I love you sinjedha asumaan wantoota xixiqqoo takka isin beeksisuu barbaada meeshaa aadaa mina warri barbaadanii akkasumaan jira uffatarraa meeshaa manaatirraa mee isinii hamma tokko isinii maxxansa jedhee yaada